وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمو سكلين جبتو أمو أمو كجوا دفتو. أما يقول هذا متى؟ إذا يقول جلاتي واتو يبقى صارين جه أب باندي كمبر. هاي سينيس إيه جتني مي ريوتا كيسن إنفايت كودا دفع شير كودا إنفايت كودا إيه كمنا إيه أقول جرّانياني guyyaa salaasaatii fi guyyaa shiniinaatii fi guyyaa arbaa inshaallah yoo rabbi jee sagantaa walii darsii guyyatti yeroo lamaan godha. Yeroo guyyatti yeroo lamaan godha akka daddafnee ofnuuf guyyaatti yeroo lamaan godha guyyaa tokkotti sa'a lama jechuudha hurufa bichaa'u. Maaliif sagantaan hedduu peeji tanaan hin jirtu. Kanaafuu isinis nama keessan baay'eetti godhaa. Waalaikum salaam. Tasniim dhagayaan jirtu galii boqottu qoonqoo hiraata qaceelloo nyaaddu boqottu as deebi. Tasniim hiraata qaceelloo nyaaddu boqottu ni beelooyte sagaleen ta'e ni beelooyteen saar. إيجا حمزة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا أصونا مين لجنو يروف الرنقبنو خدك أبتي حسيني هردفو لايفي خالي دك أبتينيس فيديو نتا فيديو سنة هردفو إن شاء الله درسي تينيا يرو دبرت خيستي حمزة بكلمة تقولني جنة با جنة لالي دبرسيني خيسا با خبال بودل على جنة كتيرلو بلينان حمزة والكبسيستو يجودا حمزة والكبسيستو في حمزة تشتو يخاو خطو يخا تشيسيستو مرتو جنتي مقاد دادخنو فيني دندينيا akkaataa lamatti wanni akkas jennuunif akkaataa lama laallaa sababni hamzaa cittuu hamzaa tuqatee tajaajilnu san sababni itti jenneef hujiisiitii fi uumama siirraa akkaataa lamatti laaluu ni dandeenya. Uumama siitii fi
jalqaba uumama siitii fi hujiin siitiis maqaa sanuma qabdi. Maqaa sanuma qabdi. Cittuu takkaa uumama sii amma dura laallee jirra. Inshallah amma gara darsii achi deebinaa. Iraata nyaattee dhuftee battasni duraan iraata nyaanne oguu garaan nama beelee gurri nama dhagee hubate. Garaan oguu nama beelee gurri nama dhagee tanagaa jala mura. Tasniimni beeloytee isaa wallee ammaan tana karameella nyaatte moo shumbura nyaatte qorsoo afaanii nagatte tasniim. Woy good. Hayyee. Tasniim maa nyaattee dhufte amma siisirraayi. Baasa qabdii barisiin tun. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyee peejii waan laayikiin godhiif jecha waan peejii tana laayikii akkaan edayyeetti argachuu dadhabaniif jecha peejiin bahuu fidide. Namuu hiriyoota keessan hunda invaayitii godhaa booda peejii laayikii wal godhite qofaaf jira. Hayyee booda hojii nyaanna ani lukkuu malee nyaadhu tasniim. Ani lukkuu malee nyaadhu. Yeroo dabartee akka laalleetti Hamzaa bakka nama qoonnee Hamzaa tana akkaataa itti uumamtu laallee jirra. Alqaxe ayin waan kanarratti Hamzaa amma laaluu deemnu tanarratti Hamzaa wal qabsiiturra kanaatu bal'ina yaadaan bal'inaan keessa qaceellotti ibsaa hedduu qabaa. Hujii hedduu qabaa. Hujii san keessaa hujii sagalee qofa osoo hin ta'in hujii taa'umsaa fi bocaa fi kana qabaa. Egaa akka amma dura dubbannetti qaxe muraa jechuu muraa cittuu yookaan muramtu sababni maqaan kun kennameefis waan lama qabdi. Lameen keessaa takka akkaataa uumama isii eessarraa uumamte jennee ayin irraa muramte. Hamzaan tun ayin irraa muramte. Kana jechuu fi kana jechuun tokko asii oli hujii lama qabdiin jee. Maqaan kun wanni ibsu maqaan kun hujii lama bikka takkatti hammattee takka qabxiin duraa maqaan kun kan kennameef muraa jechuudha. Ayin irraa muramtee baate. Muraa jennaan. Cittuu jennaan. Isiin tun laal. Muraa jennaan yookaan cittuu jennaan murtuu hogguu jennetti deebinee laal. Muraa cittuu kutaa asitti maal asitti uumama sii akkaataa uumama siitti ibsu jira. Barruun cuquliisni kun cittuu jechuun muraa jechuunis eenyuun akkaataa uumama sii ibsu jira. Murtuu cichisiistuu huttuu yoo jenne hujisiiti. Cittuun tun cittuu yookaan citaa muraa jechuudha. Uumama siiti. Boca siiti. Hamzaa tana. Ayin irraa
muramte yookaan aynirraa cittee baate tun boca sii takka'u eenyummaa siiti. Ammoo hojiisii yoo laalle murtuu yookaan cichisiistuu ifiifis citteeti waan biraatis cichisiisti yookaan ifiifis muramteeti waan biraatis murtiin ulaan nama raabana. Woo gubee naani bikamadami ohoy egaa akkaataa lama laallaan jee akkaataa hamzaan amma laaluu deemnu tun takka jalqaba hamzaan cittuu muraa yoo jenneeniis makuma siiti cittuu muraa kutaa maal ibsiti wanni tun muraadha yoo jenne wahirraayi adda baate fottoo hidhee baate jechuudha. Fottoo kaasii jenna akkumatti beeytanitti muraa hogguu jenne cittuu yoo jenne citaa yoo jenne cittuun korniyaa dhalaatii citaan korniyaa dhiiraatii saala dhiiraa saala namaaf yoo saala jenne waliigalatti korniyaa jennaan. Kanaafuu yoo murtuu jenne cittuudha cittuu hogguu hojiisi deebine cichisiistuu ifiifis cittee waan biraata cichisiistu jettu waan takka waan jiru takka walakkaa irraa dhabamsiistee walakkaa mul'istu jechuudha. Ni ilaalla citaa bakkitti jenneen hamzaa citaa cittuu wani jenneen waan aayin irraa murree cichisiisnee aayin irraa murree akkana nu haftee jecha maqaa isiitti hamzaa cittuu jennaan. Murtuu yookaan cichisiistuu gara hojiisii yoo deebine gara hojiisii ilaalla. Amma jalqaba maqaan uumama sii kan kakanneef kun qaxee kajennu alqax kajennuun kun muraa wani jenneen uumama sii ilaalle amma bal'inaan gara hojiisii ilaalla. Maal murti? Akkamiin murti? Maal yoo taa'e isiin tun wani isii murtu san akkamiin murti? Maal sababa kamiin murti? Yoo murti kajuu bal'inaan ilaalla. Egaa isiin tun yoo tanaa yookaan yeroo dabartee akkaataa saddeetittiin kaa'ee akkaataa saddeettan keessaa addaan murtu jechuudha. Akkaataa saddeetiin kaa'ee qalbiin hordoftan akkaataa saddeetiin kaa'e takka isii tan lamada lama sadii afur shan jaha torba saddeeti akkaataa saddeetni gartan takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet akkaataa saddeeti jira. Taa'umsasii saddeeti jira. Ammoo kana walit deebisna. Kanaas walit deebisneeti as jala neeyna. Afur qofa keessaa barbaanna. Afur qofa wanni hamzaa cittuu jennuun cichisiistuu jennuun tun hojiisii keessatti akkaataa saddeet kanatti argamti. Akkaataa saddeettan kanatti argamti. Garuu dhaamsisii afur qofa as keessaa barbaanna. Kunii fi kun
takkuma walit takka taati. Kunii fi kunis walit takka as jala gala. Kunii fi kun walit takka as jala gala. Ayyee tana bikka takka walit deebisnee takka goone. Abba meeqaa jira? Takka, lama, sadi, afur, shan. Tun hujii isaanii takka walit goone takka. Dura meeqa? Takka, lama, sadi, afur, shan, ja'a, torba, saddeetimi. Tana lameen hujiin takka yoo jenne takka walii yoo goone. Amma hujii siin laalu deemu. Akkaataan taa'umsa kitaaba keessatti barreeffama keessatti argamtu. Akkaataa saddeetan kanatti argamti. Ammoo akkaataa hujii isiitti tunis sababni adda itti baasneef wayii jiraa sanni ilaala asitti. Kanaaf tanallee wanni itti adda baafneef takka gubba goone takka jala gooneef dhaamsa biraa qabdi. Garuu isaan lameen kun tanaafitun takka walit deebisnee kana jala deebina. Takka walii jennaan. Takka, lama, sadi, afur goone. Ayyee hujii afur qofa feene jenni. Afreen keeysaa isii agartan tana yeroo takka takka as jala neeyna, yeroo takka takka as jala neeyna. Isiin tun sababni tachi adda aski jala naqees isin garsiiseetiin qabxii afreen bal'inaan haasawayaan. Isiin tun yeroo takka takka as jala seentiin jee. Tan jara kanaa jala seenti. Yeroo takka takka ammaas tan isii kanaa jala seenti. Akkami seenti? Bakka isii sanii ilaala. Ayyee jalqaba isaa lamee wanii takka godheef ni ilaala. Egaa harfiin arabaa tan jalqabaa aliif tajennuun harfiin arabaa tan jalqabaa 28 keessaa ta jalqabaa aliif tajaamtu tana. Aliif tajennuun isii tana. Haya takka, lama. Aliif tun tanaafi tun takka. Tanaafi tunis takka. Tuniifi tunis takka. Maa wanni gubbaa teesseef dhaamsa dabarsituu jira. Yeroo aliif tun fataa qabduu fi yeroo aliif tun dummaa qabdu hamzaan as gubbaa teessi tana jechuudha. Fataan aliif gubbaan teessi moo jalaan teessi? Gubbaan teessi. Dummaanis gubbaan teessi. Waan kana ta'eef jecha hamzaan tun aliif gubbaa taa'uunsi takkaa fataatu jiraa. Hamzaa tana gubbaa takkaa dummaatu jira jechuun nu akeekti. Yoo kisraa isaan keenya jalaan keenya aliif jalaan keenya kisraa hamzaan jalaan dhufte tun ammaas kisraan aliif tun kisraa ta'uu ibsiti jechuudha. Kanaafuu isii tana maal godhanna? Takka walii goona. Tana kophaa baasna takka ja'a. Tana lamee walitti takka goone. Hamzaa wajjiin. Feenu gubbaan keenya feenu jalaan keenya. Dhaamsisii tokkuma. Wanni akeektu dubbachiiftuu lama gabaabduu fataa fi dummaan na gubbaa jira jechuu garsiisti. Kisraan na jala jirti jechuu garsiisti. Tuni hujiin sii takka akkana diisa. Lama oli goone. Hunnu gale. Isiin tun jarri lameen kun akkami kana ta'e takka. Amma dura yoo hayaadattan ta'e qubee arabaa 28 keessaa tartiibaan kaniin bocarra barreesse. Waan lama keessaa hambiseetiin ture. Bakka isiittiin isinii majeetiin ture. Bakki isii asi. Qubee lameen hogguu ofne laam, miim, nuun, woow, haa jenna. Waawi dura haa jenneeti maal goona? Laa maaliif jenna? Hamzaa jenna.
yaa jen qubee lameen tana laala qubeen lameen tun akkuma gartanitti qubeen lameen tun kitaaba aliifaa gubbaarra ni jirti ammallee nuun laam miim nuun waaw jenneeti haa lam aliif hamzaa jenna garuu bocaan gabateen ka'e keessatti waawii fi yaa waliin dhiyeesseetiin tana lameen keessaa hambise maaliif barreessinee jirra lam aliifiin tun waa lama waliin qabattee jirti isiin laamii fi tun taa gartan tun kitaaba tokko tokkorra akkana jirti kana jechuun laam fi aliif jechuudha laam qubee arabaa keessa if dandeessee jirti aliifis qubee arabaa keessa if dandeessee jirti kanaafuu lam aliif gubbaarra hamzaa yoo taa'e kana jechuun laala qacellotti kana jechuun yookaa'oo barreeffama kitaaba biraa kuni usmaaniyaa yoo ta'e kuni akka amma dura laalleetti ni jira amma nuti dura usmaaniyuma dura eega finne booda haani wajjin waliin madaalaa kunis akkana ni jira jechaa deemu kanaafuu laam fi aliif gubbaa maatu jira hamzaan tureessee jirti as gubbaa jirti kanaafuu wanni ammaan tan hamzaa wanni nu akeeku jirtu hamzaan tu wanni nu akeektu maal nu goote laam gubbaarra jirti laa aliif gubbaarra jirti waan kana ta'eef jecha ta gubbaa as jirtu tun eessa neeyna as jala neeyna yookaan laam dheertuu san bakka maddaatti ilaalla amma wanni as jala itti galcheef kana taati wanni asirraa qabdu laamii fi aliif hamzaa gubbaarraa qabdu as jala galu ta jalaan jirtus laamii fi aliif hamzaa jalaa qabdu wajjin waliin makamtee jirti laamii fi aliif hamzaa jalaa qabdu wajjin waliin makamtee jirti kanaafuu takisraa jala galchine ayyee hay akkana jette ustaaza usmaa'il alishoo arra akkana jette gaafa boca taa'umsa qubee arabaa nu barsiistu gaafa taa'umsa qubee boca isii nu barsiistu qubee biraatii wajjin walitti makamne aliif tanaa nuun jette tana yookaa'oo tun qubee biraatii wajjin walitti makamtu jette arraan tana maaliif lam aliifii wajjin waliin makamtanuun jettaa akkanatti lam aliifii wajjin maaliif waliin makamtanuun jettaa hay baasaan deemtaa yoo tuni gizee hunda tun kopha dhufti jette arraan tana laamii wajjin waliin makamteeti maaliif akkana taatii usmaa'il alishoo hay ati dubbiin teetun adda namaan baatuuti hay booda looceen nu ba'uuf deemta gaaffiin jettu isin keessa dhufuu mala gaaffiin akkana jettu isin keessa dhufuu mala irraan deebi'a amma dura gaafa taa'umsa qubee arabaa boca akkaataatti teessu laallee barannee turre qubeen arabaa tanaan qubee biraatii wajjin yeroo fedhe akka fedhetti walitti makamne aliif hamzaa gubbaarraa qabdu yookaan aliif hamzaa jalaa qabdu hin jee arrammoo fiddeetuma inumaa hujjaa daliila fi fiddee hayboo gutaka mirgan warisee gutaka bitaachaan nu shawwada arraan tana kuno aliif hamzaa qabduu fi laam waliin maqtee fitte asif fataa dheettee dafa caasee nu barsiiste tunii fi tun gaafa sin jette amma maaliif waliin maqamte akkatti waliin maqamtee fi taamsasii as keessa bal'inaan laalla walii galla maaliif akkana taate sababni akkanatti horuu dandeenyeef maali egaa hogguun akkana dabaase hamzaa qabdi gubbaarraa amma wanni kana agarsiisu jiruuf hujii himutti hin jiru hujii lam aliif hamzaa gubbaarraa qabdu ta'an fi aliif hamzaa gubbaarraa qabdi hujii isaanii himutti hin jiru boca isaanii itiin himu jira bocaan himu jiru kana hogguun addaan facaase maal taane aliif hamzaa gubbaarraa qabdu finnee
jara kana jalatti ramade tanaafu isaan kana kam goona lam hamzaa wajji jirtu lameen ni dhaamsa hin feenu kanaas eessa jala galti alif hamzaa wajjiin jirtu jala galti bal'inaan bikkasiitti qacello hubannoo arganna jeeti yaada inshaallah ammaaf waanumaan jiru qalbiin hordofa hamzaa cittuu yookaan cichisiistuun tun takka akkana talamadaa alif ma'al hamzaa alifii fi hamzaadha lama goone meeqaan nuuf amma takka lama sadii afur shani shaneen keessaa isiintu yeroo takka takka kana taatiin jee yeroo takka takka kana taati hay ammuma nu garsiisi abadan amma nu garsiisu amman garsiistu kana tartiiba yeroo takki takkittiin astaatu san dhaamsa maali yoo qabaatte yoo qubeen akkam duraan jiraatte yoo qubeen akkam boodaan jiraatte yookaan yoo dubbachiistuun yookaan maal yoo duraan jiraatte takka yoo maal ifirraa qabaatte yookaan yoo maal isii duubaan qabaatte kana aliif taati yookaan yoo maal qabaatte tayaa wajjiin jirtu taati hojii sirra laalla kanaafuu wani qabannu isii tana isiin tun barreeffamaa miti qubee miti kuni hoo gubbaarraan jirti yaa gubbaarraan jirti hamzaan tun immoo bakka bu'aa wahiiti malee humaa hin mirkaneessitu isiin ammaa gartan tun yoo feete aliif taati maaliin qubee wajjin aliif walitti hin dhaabbatu yeroon itti walitti dhaabbatu dhaamsa biraa qaba wanni irratti xiyyeeffachuu jiru isiin tun aliif osoo hin ta'in hamzaa tana akeekuu deemti hamzaan tun kophaa isii hin jirtuu yeroon kophaa jirtu hamzaa kophaa dhuftu yoo waan kana tartiibaan seera barreessuuf deemne seera laaluuf deemne inshaallah seera hamzaan kophaatti taatu ni ilaalla seera hamzaan aliif mataa gubbaan dhuftu yookaan aliif gama jalaatiin dhuftu ni ilaalla tokkuma jennee dhaamsi kun tokko takkaa jalaan dhuftu takkaa gubbaan kun dhuftu dubbachiiftu gabaabduu arabaati ibsiti ammaas isiin tun waan biraa ta'isi fakkaattu hin qabdu waaw gubbaarraan jirti haya hamzaan tun takka lama sadii goone asitti waa gubbaan jirti maaliif waa gubbaarraan dhufte ni laalla waa lama laalla yeroon akkana barreeffaman tami jalqaba waa lama bal'inaan laalla ammaan tana introductionidha himuttiin jira ibsuttiin jira hujii isaanii akka girgir isin hin jenne akka isin dura facaan wanniin barbaadu amma wanniin akkanaa hubattan barbaadu wanni akkanaa hubatta wanniin barbaadu isinii hojii wal barsiisu jira malee hujii isaanii hin seenne inshaallah arra isinii wal barsiiseetiin sagantaa boruutti jalqaba maal kaja'u hujiidhaan qaceelloo keessa seennaa amma isinii hojii wal barsiisu jira sheer goradhaa irra deebitaniiti akkaataa taa'umsa kana sirritti isinii hojii wal barsiisu jiru kana arra sirritti irra deebitanii akka wulii hedduu bal'ina waan qabuuf jecha dhaamsa hedduu bal'aa waan qabuuf jecha akka isinis irra deebitanii ilaaluudhaan na gargaartan hujii akka hujii manaatti kanaafuu ammaaf qalbiin hordofaa walii isin barsiisu jira ayyee tanitti aantu isiintu yeroo takka takka kana taatiin jee as jala neeyne cinaafe yeroo takka takka ammaas kana taatiin jee as jala neeyne waan kana ta'eef jecha akkam goona ni hayna dhabamsiisne abba meeqaan nuuf takka lama waaw sadii tatti aantu yaada yaa gubbaan jirti laalame tayaatuun faa yaa'ii qabdiimi tayaatu yaa'ii qabdu egaa hogguu yaan boca yaati malee yaadhaa miti na hubachu jirtanii bocni kun boca yaadhaati malee yaa miti boca yaa qabatte taa'umsa keessatti akka madura laalletti tuqaa laman qabdu hamzaan gubbaan jirti gama duubaatiin
gama duraatiin miti. Laala gama duraatiin waan hamzaa fakkaatu dura jira. Gama duraatiin waan hamzaa fakkaatu dura jira. Gama asiin teessi malee asiin hin teessu. Yookaan gama jidduuttis taa'u mala. Gara boodaa kanatti irra guddaa teessi. Akkaataa meeqa agarra? Kophaa taakka. 84 deebisne walii gallee taa'umsa hamzaa cittuu yookaan hamzaa cichisiistuu takka hamzaa muraa yookaan hamzaa murtuu maqaa lachuutu isii fi muraa yoo jenne ayin irraa muramuu si garsiina. Murtuu yoo jenne immoo wahii murtii waan isiin murtuu jira haamtuudha takka mancaa takka ableedha. Ni ilaalla sagantaa si ilaalla. Kanaafuu taakka 2 3 4 akkaataa meeqa agarra? Taakka kophaasii 2 hamzaa wajji aliifii wajjiin yoon fedhe akkanattiin barreessa. Aliifii wajji jennaani yoon fedhe ammas akkanattiin barreessa. Aliifii wajji jennaan yoon fedhe akkanattiin barreessa. Kopha jirti akkanuma jirti kophatti yoon fedhe yoon akkana barreesse hamzaa aliifii wajji jirtu jennaan jala teessu feetu gubbaa teessu. Aya as deebi hamzaa waaw wajji jirtu hasadaffaati akkanuma teessi waaw gubbaarra ammas tanafraffaa hamzaa yaa wajji jirtu yaan tun bocayaa qabdi malee sagalee dubbachiiftuu arabaa maal bakka buuti waan takka isiniin garsiisaa amma asuma keessa afreen kana keessaa waan takka isin garsiisaa sadittiin deebisa na laala afurirraan sadit deebisa ammaas cunfee warri foormulaa fiiziksiitii fi keemistirii diraayiv godhuu bare foormulaa wayii wal keessa naqee godhuu bare dizaayina kana jala deemuu ni danda'a. Afureen keessaa sadittiin deebisa. Akka 2 3 4 hamzaan asi kophaa jirti asiif aliif hojii jirti asitti waawii hojii jirti asitti yaa tuqaa lama hin qabne hojii jirti. Amma dura waa'ee kanarraa gabaabsee takkaan dubbadhee kutee aliif waa sadiin takka godhan laala. Aliif tun kan qubeeti ammoo sagaletti aliif qasraa yookaan aliif biwajihi yaa jee dubbadheetiin jira. Aliif dubbachiiftuu akkanatti dhaabbattu. Aliif maali? Fataa dhaabaa jennuun. Amma Allahu hajawra Allahu barreeffama maqaa Allah hajau kanarra kitaaba tokko tokkotti akkanaa jira. Kitaaba tokko tokkotti akkanaa jira. Maddaa keessa lallaa saniif dhiisee dubbachiiftuu fataa yookaan a dheertuu jechuu a lama jechuudha. Kana jechuufi yaa jechuun yaa tuqaan qabne jechuun takka. Kana jechuufi aliif dubbachiiftuu lama kana jechuufi yaa tuqaan qabne jechuun takka. Dabalata. Waaw aliif tana jechuufi waaw tun takka. Isii tana ta gubbaa jirtu tana akkanatti yoo barreessines dubbachiiftuu arabaa lama jechuu. Yoon kana yaa tuqaan qabne barreesses dubbachiiftuu arabaa dubbachiiftuu afaan oromoo qubee afaan oromoo a jennu jechuun takka. Kana jechuufi aliif gubbaatun dubbachiiftuu lama qabdi mataasitti yaan tunis dubbachiiftuu a lama qabdi waaw tunis dubbachiiftuu lama qabdi. Maddaa keessa laala yoo kana qabaat ajee kanaafuu maddaa keessatti tanaafituunis akkamitti dubbachiiftuu arabaa a lama taate tunoo akkamiin lama taate hogguus laal amma wanni hin barbaade sitti wanni hin barbaade lama wal keessa naqu wanni hin barbaadeef isiin tunii fi isiin tun takka. Aliifiin asii jeequun amma dura kan dubbadhetti irraan deebi'a. Aliif qasraa aliif gabaabaa jechuufi yaa tuqaan qabne jechuun takka wal fakkaata. Yaa tuqaan qabne jechuun takka hayyee hamza asirra yoo keenye
hamza asiree keenya isaan lachuu tokko sagalee takka qaban. Sagalee takka qaban. Tatti waaw kunis amma kan himetti waaw bal'inaan madda irratti ilaalaa akkamitti akka saatee inshaallah fakkeenyaaf hojii madda irra ilaala. Amma isin hojii wal barsiisuu jira akka isin digangir isin jenne dhaamsi isi taakka lama sadii afreenu isaan afreenu dhaamsi tokkuma. Isaan afreenu dhaamsi tokkuma. Ammoo boca isaanii tooniin isin garsiisuu jiru har'a. Boca taa'umsaa kitaaba keessatti itti agaru dhaamsi isaanii hundi takka. Hayyee hamza waaw amma dubbadhesanis maaliin jee dubbachiiftu arabaa lama qabdiin jeemi kanaafuu isiin tun akkam taati waaw jennu san taate haqiiqaatis nurraa ni mul'ata garuu maashaallah ni mul'ata. Oh no waru ni beekani alakaan keenya ni beeka durobaan beezi saaltii fi asiidii watarii hojii gisee waliin mayne maalta warra keemistirii goosin keemistirii boombii nutti nuuminaga boombii yoo uumitanis anka fiiziksiiti akka boombiin san dhootee nama hedduu waa gootu akka nama hangoone anaa fiiziksiidhaan isinirraa tolcha. Hayyee egaa waawis aliif qasraa hojii waawis takka jenne waawis aliif qasraa hojii takka jenne maaltu gubbaa dhufe hamzaa gubbaa dhufe takka lama sadii sagaleetu maali takka lama sadeen sagaleen takka hamzaan tunoo takka tanaa wajjiin takka so amma dhaamsumaan dabarsuu fedhe malee bal'inaan humuun feene egaa hamzaa cittuu cichisiistu taate hamzaa ifiifis cittee waan biraa cichisiistu akkaataa afreen kanatti agarra maashaallah akkaataa afreen kanatti agarra mee hujii isaanitti osoo hin seenne duratti akkaataan taa'umsasii wanni ammaan tana isiniin wajji wal barsiisuudhaaf dubbadde hamzaa cittuu yookaan cichisiistuu taniin jeetun osoon hujiisii dhaamsa hujiisitti hin deemne dura isinii galee jira. Deeqa mee qabna? Deeqa saddeet qabna. Isinii yoo galee jiraatee lakku ilillii ergaa warri galtaniif warri isinii gale ilillii ol facaasaddaa. Warri isiniin galin xuncaa warri isiniin galin xuncaa warri isiniin galin ilillii miti fuula ka qabu maashaallah allahu akbar maashaallah waalaikum salaam ibsa maashaallah dhiyaadhaa bagana ga'an dhuftanii amma waanumaan isiniin jee qofaan isinirraa barbaada akkaataatti pronaawunsi goonu tartiibaan itti yaana amma garuu warri reefuu dhuftan warri amma dhuftan tasniimatti keemistiifi baayoloojii fi ta'u warri amma yookaan warri reefuu dhuftan warri orraafatanii dhuftan inshaallah wanni gootan sheer godhadhaa irra deebitanii ilaaltan amma hujiisiitii fi pronaawunseeshinii siin seenne wanni see goone akkanumatti zabiba sii galuu didee deeqaa saddeet qabnaa haa akkam goona hayyee am viidiyoon waan taa'u jecha viidiyoo irra deebitanii ilaaltan ammoo warri keemistirii fi fiiziksii sodaattan warri keemistirii fi sifaan oromiyaa inshaallah viidiyoo kana sheer godhattee taayimlaayinii keetii irratti irra deebitee ilaalta borurraa waan takkaan irratti isinii dabala waan takka maqaa kanaa hime maqaa kanaa takkaan hime
akkam akka ta'e boruuraan itti isinii deebi'a rakkoon qabu. Amma wanni qabnu hamzaan cittuu yookaan cichisiistuu jennuun tun akkaataan taa'umsasii takka lama sadii afuri takka lama sadii afuri jechuun hamzaan cittuu yookaan cichisiistuu takka kophaa dhufti yoo akkam taate kophaa dhufti sagaleen isin kadhitu akkami maali hojii haja'u darsii boruurraa eegallee ilaalla inshaallah takka kitaaba keessa kan inni jirti. Lammaffaa hamzaa aliifii wajjiin argamtu. Hamzaa aliifii wajjiin jirtu feetu gubbaan dhufti feetu jalaan dhufti. Sadaffaa hamzaa waawii wajjii dhuftu. Hamzaa waawii wajjii dhuftu. Afraffaa hamzaa yaa tuqaan qabne wajjii dhuftu. Hamzaa yaa tuqaan qabne wajjii dhuftu. Hamzaa yaa tuqaa qabdu wajjii yoo tuqaan lama siin taate barreeffama seeraa miti. Barreeffama keessa seeraa miti. Haya. Kanaafuu akkaataa afreen kanarratti xiyyeeffannee ilaalla. Ammoo barreeffama keessatti jara afur kaniin dhabamsiisee jira. Jara afur kaniin dhabamsiisee jira. Jarri afreeniin as keessa galche tuni oriijinaalaa yaa'e qaxii quxiin qabdu. Tunis akkana teessi. Feetu jalaan feetu gubbaan. Taanis waawii hojii teessi. Taanis yaa hojii teessi. Hayyee. Yeroo akkamii boruurraa wanni ilaallu. Boca ilaalleeti sagalee isii wajji jirtus himuu xiyyaan dura boca biraa kan kanaa wajji wal fakkaatuun dhaamsisinii dabarsuu fedheeti. Dhaamsisinii dabarsuu fedheeti. Hayyee. Yeroo akkamii akkana teessi kitaaba keessatti. Ammaas yeroo akkamii akkana teessi aliif hojii argamti. Yeroo akkamii yoo maal taate argamti. Yoo maal taate waaw gubbaarraan argamti. Yoo maal taate yaa tuqaan qabne gubbaan argamti. Achi ilaal. Hayyee. Isaan kana seenuudhaan duratti waan amma dura qaraane ara wal barsiisutti hin jiraan jee isinii wal barsiisu jiraan jee waan amma dura qaraane ni yaadattan dubbachiiftuun arabaa gabaabduun tam naa hima. Dubbachiiftuun arabaa gabaabduun ta'if dandeesse. Dubbachiiftuun arabaa ta'if dandeesse. Ta qubee 28 keessa hin jirre. Dubbachiiftuun arabaa ta'if dandeesse. Meeqa tanfaadha dafaa naa hima. Hundinuu hamzaa jaamu. Hundinuu hamzaa jaamaati. Ni ilaalla. Hundinuu hamzaa jaama. Dhaamsi isaanis afreenuu tokko takka lama sadii afreenuu akka tokko. Dhaamsi isaanii taa'umsa barreeffama keessaatiitu waan kana takka lama sadeen kan ittiin dabalsiise malee laala. Isiniif ni muudeema gaaffii waniin isin gaafadheef. Waniin gaaffii isin gaafadheef maashaallah. Waniin gaaffii ammaa isin gaafadheef isin tun hoggu takka aliif bira finne. Hoggu takka waaw bira finne. Hoggu takka yaa bira finne. Maaliif qubee sadeen kana bira finnee waan ja'uun isinii ibsuu deema. Dubbachiiftuun arabaa gabaabduun meeqa sadii fataa kisraa dummaa maashaallah. Fataa kisraa dummaa dubbachiiftuun arabaa fataa taqubee fataa tana. Kisraa tajalaan barreeffamtu. Dummaa tan gubbaan barreeffamtu. Mara. Hayyee. Qubeen wanti takka milikkanni tokko kan yoo qubee arabaa gubbaarra dhufe sagalee hin qabne maali? Dafa laalee jira maashaallah. Mee sanaaf ililli takbiir fataa kisraa fi dummaa deebisuu keessaniif. Takbir ililli fi oleh erga dafa ililli ergadda fata kisra dumma ililli oleh ergadda takbir maashaallah. Dabalata waan qubeerra keenyu waan fataa kisraa fi dummaa wajjin fayyadamnu tayyoo isiin san qubee mataarra jiraatte
sagaleen hin qabne maal jennee ilaale dafa barreessa dafa maashaallah jazakumullahu khairal jazaa bakka isin na baastan yooniin akkanatti osoon isin qaraa'isu goggogee hafee du'elleen umaa sheenaan qabu na baastan maaliif waan inni itti laffoo jiru sirri naa qabachuu jirtan maashaallah takbiir allahu akbar takbiir sukunaadha taafraffaa laalaga amma dura wanni niin godhe akkaataa taa'umsaatiin isinii wajjin wal barsiise pronaunseeshinii borurraa eegallu seenuudhaaf akka boru yeroo firraan gubne akka haaree nutti hin taaneef waan duraanii wal yaadachiisne sammuu teessan keessa akka isinii bulu barbaadeeti. Ayyee dhaamsa afreen waan amma dubbadhu afreen kana hamzaa wal qabsiistuu irrattis laallee jira. Ayyee fataa kisraa dummaa ammallee tayyoo isiin dhufte isiin qubee gubbaarraan dhufte sagaleen qabne sukunaadhaa bakka bu'aan sukunaa maraatana takka lama sadii afuri maashaallah afuri sukunaa tana diimtuun hin barreessa addakaa sagalee dubbachiistuu hin qabdu sagalee hin qabdu waan hin qabneef jecha isii tana diimtuun hin barreessa sukunaadhaa qubee gubbaarraan jirti jalaan hin teessu haya maashaallah eegaa diimtuun tun amooniin barbaades keessatti qubee dubbachiiftuu arabaa ta'if dandeesse gujennu qubee dubbachiiftuu arabaa ta'if dandeesse gujennu tan qubee 28 keessa hin jirre dubbachiiftuu gabaabduudha a i u jenne a i u jenne gabaabduudha haya eega qaceelloo laala maashaallah qaceelloo laala maashaallah dubbachiiftuu arabaa fataan aada kisraan iida takka dummaan uudha dubbachiiftuu arabaa ta'eef dandeesse gabaabduu jenneeni hana baas haya hayyee yoo laalaas yoo dubbachiiftuu arabaa a lama godhuu feene fataa fi kisraa fi dumma fayyadamne maalitti hidhaan dubbachiiftuu arabaa fataan aada a takka garuu yoo dubbachiiftuu arabaa lama a lama godhuu feene maal barreessina fataa fi maal goona dafaana barreessa yoo dubbachiiftuu arabaa fataan dubbachiiftuu a takka jenne yoo a lama goonee dabaluu feene fataa biratti maal idaana dafa fataa bira maal idaana yoo dubbachiiftuu arabaa dheertuu godhuu feene a godhuu feene fataa biratti maal idaane dafa miti kisraa miti dubbachiiftuu if dandeesse biratti waan takka waan qubee arabaa 28 keessaa takka tafuunee biratti idaanu jira sagalee dheertuu nuuf fiddu fatateenii miti fatateeniin fataa suknaatii wajjiini kisraa miti barattoonni taas eessa qutteen shaddaa miti waay ani badee maashaallah ani badee maddaa xayii sanis ni taati ayyee maashaallah eegaa jazaakumullahu khairal jazaa warri jalqaba hordoftan takkaa warri viidiyoo irra deebitanii ilaaltan deebisaa sirrii naa deebistan aslaala dubbachiiftuun alifataa jennee amma dura maal dubbisne fakkeenya isin kenne aliif godheetiin aliif fataan dubbachiiftuuntu fataan dubbachiiftu akka ta'e dandeesse jenne qubee arabaa keessaa qubee 20 qubee dabalataa
sadii baasne yoo yaadatan. Kanaafuu akkaataa lamatti qubeen dubbachiftu kun lama taati. Alif qasraata jennu. Hayyee. Alif fataa jenne. Alif fataa tuni dubbachiftuu if dandeesse takka qabdi. Tunis dubbachiftuu if dandeesse taa'umma laalle jechuudha. Aada. Waliin maal jennaan? Dubbachiftuu lama. Fataa jalaan maatu jira? Aliifi jira. Kanaafuu aliifii fi aliif gubbaa yoo fataan dhufte dubbachiftuu arabaa kana akkaataa kana taakka qabadhu. Hayyee fataa fi yoo qubeen biraan dhufte qubee biraa isin jiraa jennu. Fataa yoo dhufte fataan dhufte hayyee aliif suknaa qabdu dhufte. Fataan dhufte qubeen biraa yoo isin jiraatte aliif tun suknaa qabdu yoo dhufte fakkeenyaaf baa fataatii fi aliif suknaa yoo waliin dhufte baa fataa baay'innaami duraan suknaan tun hin mul'attu maal taati hogguu boca barreeffamaa keenya baatan akkam goona. Kana gaafa sagalee dheertuu maddaa keessatti laalla amma fakkeenyumaan himu jira. As keessaa waan isin garsuu barbaadu jira beektanii. Baafataa baay'oo jenne dubbachiiftu fataan tunii fi hamzaan aliif tun walitti dubbachiiftu lama yookaan baa gubbaarraan sukunaa jira jechuudha. Sukunaan hin mul'attu maddaarra laalaa sababa kana taateef kanaafuu wanni asirraa qabnu aliifii fi fataa qabna. Taakka gurra isin calawu talama taati dubbachiiftuu arabaa dheertuu yoo godhuu feene yoo gabaabduun akkana jenne yoo dheertuu godhuu feene maaliif maal walii daana? Aliifi fataa jalatti daana. Aliif fataa jalatti daana. Sagaleen qubee laatiin tan jettu tan aliif tanaati. Aan dubbachiftuun diimtuu tun ta aliif tanaati. Cuquliisni aan tun fataati. Kanaafuu dubbachiftuu meeqate taakka lamate. Aliifii fi fataadha. Gurra si calawu. Hayyee tatti aantu. Gaaffii xiyyeeta lamataa. Dubbachiftuu arabaa kisraa tana ii lama godhuudhaaf maalii fi maal goona? Ii lama dubbachiftuu arabaa ii lama godhuudhaaf maalii fi maal yoo goone ii lama nuutaati. Maalii fi maal yoo wal finne ii lama nuutaati. Daffaa. Kisraa biratti yoo maal finne? Yoo kisraa bira maal finne ii lama nuutaati. Maashaallah. Musee rukkoo. Maashaallah. Naa jabaatan bakka daqiiqaa 8 naaftee san irraanfadhe isinii gallaan addaan isinii irraan muru. Fedhu qaaxiraan isin bulaa isinis qaaxiraan hojii bulaa. Kisraafiyyaa maashaallah. Takbiir kisraafiyyaadha maashaallah. Takbiir mee takbiir taa mee ililliin. Kisraafii yaa suknaa qabdu sirri naam. Kisraafii yaa suknaa qabdu. Maashaallah. Kisraafii yaa suknaa qabdu. Jazaakumullahu khairal jazaa. Kisraafii yaa boonatti bilbilinaa. Isaan miseenjara asirratti daawuloo fi godhisa ooniin baxraanaaniin kunis. Hayyee maashaallah. Please namni bilbiltan yoo onlaayina sagantaa hordofuu jiraattan hin bilbilinaa sagantaan adda muramti. Wallahi qalbiin hin cabsina. Barattoota kiyyaas qalbiin cabsina hin barreessin waliin hin bilbilinaa mee waliif barreessaa obboleeyyan kiyya. Hayyee kisraafii yaa suknaati. Laalee biyya maashaallah barattoota kiyya kan dhugaati heersiniin kun maashaallah. Kisraafii
kisraa fi yoo qajeeloo yaadatan viidiyoo san irra deddeebineetu nuun galle jettanii haareetti istaayila jijjiiree isiniif hime kisraa fi yoo yaadatan akkumaan asif barreessu jiru kanattiin barreessee yaa sukunaa qabdu. Arrayaan tuqaa lama ni qabdi. Tuqaa ni qabdi. Tuqaa lama ni qabdi. Boca laallachuu deemna beekte. Kisraa fi yaa sukunaa qabdu. Waliigallee maal taati? Kisraan tun fakkeenyaaf yooniin baa akkuma reefu fakkeenya baa godhetti asii baayoon godhe. Baa kisraa yaa saakin bii jenneeti lama goona. Bii jenna. Kanaafuu baa biraa maaltu hidhama? Ii lamaa hidhama. Amma wanni barbaadu jiru qubee kana osoo hin ta'in wanni barbaadu jiru kisraa fi yaan suknaa yoo waliin dhufte dubbachiiftuu arabaa tamnuu kanniti. Ii lama nuu kanniti. Kisraa fi yaa suknaa qabdu yoo waliin dhufte dubbachiiftuu arabaa meeqa nuu kanniti? Lama ii tayyattuu nuu kanniti. Ammaas maashaallah in ni dheeratti in maashaallah. Gaaffii sadaffaa dubbachiiftuu arabaa dummaa bira yoo maal finne gabaabduu nuu tana jenneen. Dubbachiiftuu arabaa gabaabduu bira gabaabduu uu tayyattu tana dubbachiiftuu arabaa dummaa san dummaan tana as duubaan qubee biraa jirta sukunaa qabdu. Yoo qubee akkam finne dubbachiiftuu qubee laatiin uu lama nuu taati dafaa baayisaa maashaallah. Yoo maal goone tana lameen nuu taati. Dummaa bira yoo maal finne dummaa duubaan dafaa maashaallah. Takbiir naa jabaadha. Dummaa fi waalaikum salaam. Namni amma dhuftan sagantaan akka nu dabarteen jenne sheer taayimlaayinii keessanii gordaa ni laaltanii inshaallah. Waaw suknaa fi dummaa takbiir maashaallah. Takbiir hayyee eegaa maashaallah. Mee ililiin ol ergattan mee takbiirtan haay. Waaw suknaa qabduu fi waaw dummaa boodaan yoo waaw suknaa qabdu dhufte maaltu maalte dubbachiiftuu arabaa kana taati. Jazaakumullahu khairal jazaa. Meelilin egaa ammaan tana Imraan sheer godhadhu irra deebitee laalta inshaallah. Umaa si dabruus viidiyoo waan taa'uuf jecha umaa rakkoon qabu irra deebii suutan laalta maashaallah. Maashaallah hedduu na gammachiiste numaarra. Ulama taa sirrii barnaa beeytanii dummaa fi waaw maashaallah. Jazaakumullahu khairal jazaa. Hayyee amma seera amma laalle kanaa fi na hubachuu jirtaniimi. Seera amma laalle kana deebina. Dubbachiiftuu meeqa laalle? Hogguu gabaabduu goone isii mataa isaanii keenya. Waaw sukunaa hogguu qabdu. Sukunaan tun sagaleen qabdu jennee maaliif fayyadamne? Dubbachiiftuu dheereessuudhaaf. Dubbachiiftuu takka dabalee dheereessuudhaaf. Dubbachiiftuu qubee arabaa sadii tajennee maal aliif mataa isa laalaa sanis aliif waawii fi yaa. Sababniin qubee 28 waawii fi haa as dura godhee waawu kanatti aanseef akka sammuutti isinii qabatuuf. Jalqaba qubee arabaa takkaffaarratti dubbachiiftuu qubee arabaati jennaan. Ta'if dandee sagalee qabdi. Xumurri 28ffan qubee arabaa yaada. Maaliif dubbachiiftuu arabaa tan dabalaa taati. Waawilleen akkasii dubbachiiftuu arabaa qubee arabaa tan dabalataa taati. Maaliin yoo sukunaa wajjiin walii daballe sanlaallee duraan dabarsinee jira. Hayyee eegaa barreeffama kana beeytanii jirtanii amma dhimmi keenya kanaa miti. Baganaa hubattan jazaakumullahu khairal jazaa. Baganaa yaadatan. Hayyee asit deebina.
dhimma hamzaa cittuu yookaan cichisiistuu jenne kana deebina. Kana isii tana laala. Hamzaa tana fakkeenyaaf hamzaan tun yoo fataa isiin kophaasii tun fataa hojii dhufte fataan akkana irra teessi. Jennee dubbisna taakka. Yoo dummaan irra dhufte takka jennaanii laama. Yoo kisraan jala jiraatte takka jennaanii gurra siin calawu. Dubbachiiftuu arabaa takka takkatti hogguu fayyadanii jechuudha. Dubbachiiftuu arabaa gabaabduu ta'if dandeesse. Ta'if dandeessetti hogguu fayyadanne. Amma bocini kun maaliif akkanatti taa'u jira osoo hin ta'in isinii hojii wal barsiisuu jira. Sagantaa baruu keessatti akka haaree isinitti hin taane wal isin barsiisuu jira. Ammallee introduction ammallee waliin isin barsiisuu jira. Hayyee akkanatti teessi jennaan. Fataan dubbachiiftuu fakkeenya maali goona kan? Fakkeenya dubbachiiftuu arabaa sadeen if dandeesseeti. As garagalla. Dubbachiiftuu arabaa dheertuu oguu goonu. Reefuu tana fataarra maali daani? Aliif daani kaa. Ni yaadattan. Ammallee isii tana. Hamzaa qaxxii tajennuun tun normaal borusa laallaa ammaaf. Bakka bu'aa maal gootan? Hamzaan tun bakka bu'aa dubbachiiftuu arabaa sadeen haa goonu akkaan fakkeenya isinii kanneessanitti. Hojiitti ganaa laalu teenya. Fataa wajjin dubbachiiftuu arabaa lama hogguu baruu deemu isii tana yoo fataa goonee bakka buusne maali hojii taate hamzaan tun? Aliif tun maal dhufti? Dubbachiiftuu dheereessuu dhuftii miti. Fataa isarra keenya. Hamzaa wajjin waliif firoomsa. Kana. Taa'umsa maal? Dubbachiiftuun arabaa sadeen kophaa gisee teessu akkamitti teesse? Kana fakkeenyaa godhannu. Kana mataa dubbachiiftuu arabaa dheertuu godhuudhaaf. Isii tana kophaa sadeen sad dheeressuudhaaf maaliif fayyadamne? Aliif waawii fi waaw sukunaa qabduu fi yaa sukunaa qabdu fayyadamne. Kanaafuu wanniin 8 keessaa afreen kana cunfee baaseef dheeressuudhaaf takka. Dheeressuudhaaf lama. Dheeressuudhaaf sadii. Aliif waawii fi yaan dubbachiiftuu araba qubee dubbachiiftuu 28 keessaa qubee arabaa 28 keessaa sadeen tun dubbachiiftuu arabaa tan dabalataati. Qubee dubbachiiftuu arabaa tan qubee tan dabalataati. Tun aliif tun sagalee dandeesse takka takan hogguu ta'u tanneen suknaa wajjin dubbachiiftuu arabaa tan dabalataati jennee ilaalle. Dabalataati. Tun ammoo dubbachiiftuu arabaa qubee dubbachiiftuu arabaa ta'if dandeesse. Qubee dubbachiiftuu arabaa lama tan dabalataati. Walii galle. Kanaafuu taakka dubbachiiftuu fi sadeen kophaa guutuutu bakka buusanna. Lama dubbachiiftuun arabaa fataa fi aliif hogguu walii dhuftee dheeressinu fudhanna. Sadaffaan dubbachiiftuu arabaa yoo uudu dheeressuuf deemnu dummaa fi waaw sukunaa qabdu fayyadamna. Ammallee dubbachiiftuu arabaa lama godhuudhaaf kisraa fi yaa sukunaa qabdu fayyadamna. Dhaamsaan amma jee takkaan irra deebi'e jechaa nama dubbade kana. Boru waaniin amma isinii wal barsiise kanarratti xiyyeeffanneeti hadalinu. Pronunciation isii sagaleen isii akkatti uumamtu maal akka murtu maal akka gootu boru pronunciation namaatu akkamitti dubbisnaa jee borurraa eegallee yoo danda'ame isii tanaa'u guyyaa 2 3 4 5tti fixuun mala. Guyyaa 2 fixuun mala. Guyyaa 10 fixuun mala. Akkuma itti bal'ina dhaamsa qabduunii deemu. Labbi goonee bira kutuuf hin deemu. Waan kana xinxillee keessa qorannee akka ilaa umritti isin jalaan banneef akka hubattanitti itti qaaxiraa buleetiin akka isiniif galutti itti yaadee isinii dhufa. Yeroo nu dheerateef jinni gaafa yeroon dheerate tun dheerate januu liqimseetiin bira kuta. Ammoo tan baruun barbaachisaa sirriitti akka bartanitti irra isin turisaa. Kanaafuu irraan deebi'a. Dubbachiiftuu arabaa ta'if dandeesse fataa kisraatummaa jenna. Tasukunaa qabna. Hayyee. Isii san kophaa jiran. Fataanis kophaa jirti kanniti. Kisraanis kophaa jirti kanniti. Dummaanis kophaa jirti kanniti. Hayyee. Irra si calaa'u.
isin tun dubbachiiftuu arabaa fataa kisraa fi dummaa wajjiin rileeshinii qabdi. Isaan kanaa hojii qabdii. Isaan kanaa hojii qabdi. Yookaan dhaamsi kophaa jechuun dubbachiiftuun arabaa tun yoo aliif qubee bira hin jiraanne fataan dubbachiiftuu sagalee dubbachiiftuu qubee laatiin jetti jennee dhabamsiisnee jirra. Hara gabaabaan. Isin tun ta'if dandeesse jechuudha. Wanti tun takka jechuudha. Hamzaan cittuun cittuu taate cichisiistuu maal cichisiisti boruu laallaa inshaallah borurra laallaa boru qofaa miti. Isin tun yoo kana jiraatte kophaa jirti hamzaa kophaa jirtu maal dubbachuuf deemti ilaal. Ammaas hamzaan as gubbaa jirtu isin tun maali onni tun aliif tun dubbachiiftuu arabaa eenyu hojii jirti fataa hojii jirti. Hamzaan tun maal bakka buuti fataa bakka buuti. Meenyu hojii dheereessuudhaaf hayyee kanaas qabanne. Maaliin jee aliif hojii maaltu jira lama godhu dubbachiiftuu lama godhuudhaaf aliif hojii maaltu jira fataa jira qabinaaf qabii qajeeloo si jalaan badini. Lammaffaa taa'umsa lammaffaa taa'umsa sadaffaa dubbachiistuu lama godhuudhaaf waa sukunaa qabdu hojii maalti jira dummaa jiran jettu reefu barreessite sanumaa ribaa si godhu jira hayyee dummaan waa sukunaa qabdu hojii yoo dhufte dubbachiiftuu lama uumti. Finne ammas yaa sukunaa qabdu wajjiin yoo kisraan dhufte lama uumti. Gurra si calawu haya gabaabinatti tun hamzaan muraan tun dhaamsiisiin dabarsitu takka lama sadii jechuudha. Hamzaan muraan tun dhaamsiisiin dabarsitu u jechuudha. Hamzaan tun maal dabarsiti maaltu eessa jira kun fataa jechuudha. Bakka buuti jechuu hamzaan tun eegaa asitti hamzaan tun eegaa asitti fataas ni taati kisraas ni taati dummaas ni taati jenne fataas bakka buuti kisraas bakka buuti dummaas bakka buuti jenne ta'if dandeesse tun hamzaan tun ta'if dandeesse ni murti waan murtu akkatti murtu laallaa ammoo ta'if dandeesse jennaan wanta karatti illee hin hirkanne wanta kaa hojii waliin maxxantee hin jirtu wanta kaa hojii sharii kan qabdu hayyee isaan sadeen kana keessaa takka tafeete kun hamzaan tun aliif gubbaa jirti fataa bakka buuti fataadha jennaan hamzaa tanaaf fataa miti hujiisitiin akka boruun nan cinqineef hujiisitiin dhibdura isin dabarsu jira. Wajji maaltu jira dubbachiistuu dheertuu godhu wajji maaltu jira dummaa hojii jira qabadhu aliif wajjiin fataa bakka wajji jira wajjiin dummaa wajji jira yaa wajjiin kisraa wajji jira wabillaahi toofiq kana naa qabadhu maashaallah daqiiqaa meeqaan fixee daqiiqaa tiyya bira kuteera daqiiqaa 25 tirfii dabare. Waalaikum halloo caatu maay ayyee isinii galeemi amma guutuu ta'ee bara laagaan haqna jettee fafna jettee yoo siisii fi qeef ta'ee bara isinii galee maashaallah caatu duuba maali bakka fotokoppii na godhadhu na fudhadhu caatu maashaallah wayyaakum isinillee rabbi isiniif haa galchu rabbi laaftumatti isinii haa galchu inshaallah qalbumaan hordofaa sheer godhadhaa obboleeyyan keessanillee warreen waan bareeduu tanaa irraa qoodan fudhannees akka qooda irraa fudhataniif itti afeeraa obboleeyyan kiyyaa khayrii waliin jaaladhaa qalbiin naa hojii jiraadhaa rabbiin alawaa sheer godhadhuu ni laalta booda Faatimaa Isaa siif gala akka celloo si gala sheer godhadhuu
warri amma dhuftan share video timeline keessan irra share godhadhaa irra deebitanii ilaaltanii galatooma ammallee wani nin jau yeroon tii dabarte arra wani ilaalle Hamzaan tun cittuu taatu si ilaalle eessarraa citte ayin irraa citte wani boruu laallu maal ciccisiisti akkami ciccisiisti qabxii tanarraa hin isin eegala boru kan isin eegaleetiin jira kanaa hojii wal isin barsiise boru jalqaba osoo hojiitti seenne duratti maal ciccisiisti Hamzaan ciccisiistu wani jenneen asitti muramtuudha jenneen muraa jenneen ammoo asitti murtuu waan biraata murtu jenneen maal murti akkamiin murti wani isin murtu san maal gooneeti akkam goona akkamiin wali qoybina yoo isin murte nu dura murte magaazaan murtu ableen murtu hamtuu murtu mancaan murtu mishaaraan murtu waan isin murteen hin beekne akkamitti murti yoo isin murte akkamiin wali qoybina yoo qoybuun taati montaatu درسي برو وليد ديمنا إن شاء الله نجينا جردا والسلام عليكم إسنين جل ربي أجد إسنين جل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء مع السلامة.